Yo yaar kafuuni ashama jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sina dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo akkan barbaachistu taate qabannee isiniif dhiyaannee jirra odeeffannoon keenyas qondaalli waraanaa guddaan biyya keenya yoo akkas tarsa'u yoo akkas kijibu takka arginee hin beeku akka nama jannata seeneetitti akka nama takka ajjeesee hin beekne namaayyuu miti akka raammoo ajjeesee hin beeknetti fuula ashaboo dhiqatee yoo dubbatu ani kammaan biyya bulchuu sun yoo hagas kijibe natti hin fakkaatu akka jeneraalichi kijibetti kijiba guddaa kijiba hammana hin jedhamne yoo kijiba isarraa hin barenne kijiba biyyattiin ittiin buluu hin dandeenye kijiba namni arguu danda'u kijiba namni kamiyyuu beeku danda'u yoo kijibu nama saalfachiisa gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina odeeffannoo keenya keessatti odeeffannoo amma isin dubbadhe kanas kan argantan ta'a odeeffannoo keenya hamma xumuraa dhageeffadha like share gochuun hin dagatina namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawwatan jiru miidiyaa subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jenna gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerra keenya haleellaan ajaja kaabaa irratti waggaa 5 har'aa raawwatame godaannisa hama biyya keenyaati jedhan ajajaan olaanaan humnoota waraanaa Itoophiyaa Fidal Marshal Biraanuu Juullaa Fidal Marshal Biraanuu Juullaa yaadannoo waggaa 5ffaa ajaja kaabaa itti raawwatame jedhamuun qophaa'e irratti kana kan jedhan onkololeessi 24 guyyaa waraanni kaabaa itti dhoohee ture barana waggaa 5ffaa isaati rukutamuun ajaja kaabaa akka ka'umsa battala waraana sanaatti ibsama wareegamni waraana keenyaa fi haleelamuu ajaja kaabaatiin hin eegalamne kan jedhan qondaalli waraanaa kun kan kaabaa kan adda godhu seenaa Itoophiyaa keessatti tarii kan addunyaa irratti kan jalqabaa ta'uu isaatii jedhan waraana biyya ofii adamsanii marsanii tumanii qullaa oofanii makiinaa irra oofanii karra saasarraa hafe darraatti hiriirsanii boojine jechuun karaarra oofaa miidiyaa waraabaa kan nutti agarsiisan waan ta'eef adda godha jedhan yoomillee hin irraanfatamu jechuudhaan dubbatan kan yaadannoo goonuuf akka irra hin deebineef jechuudhaan qondaalota raayyaa ittisa biyyaa duratti dubbatan ani umrii koo keessatti guyyaa rifatte gaddite kam naan jedhanii osoo na gaafatanii onkololeessa 24 jedhee deebisaaf jedhan Fidal Marshal Biraanuu Juullaa alagaan siganuun ni mudata giiftiin kee yoo siganu garaa sitti jabaatu qalbii nama cabsa jedhan ajajaan kaaba Tigraay kan qubate baadummee Zalanbaas Tsaaronaa ta'ee ummata Tigraay Shaabiyaa irraa tiksuuf Tigraay eeguuf hojii biraa takka hin qabu ummata Tigraay aantuu dallaa fi dahannoo keeti jedheeti achitti kan gale kana qofaa miti Tigraay misoomsaan yeroo isaa achitti dabarse jedhan raayyaan ittisa biyyaa naannolee hunda caalaa Tigraay keessatti mana barnootaa keessatti ijaare buufata fayyaa hojjate qonnaan bulaa tumsee qonnarratti hojjate ijoollee harka qalleeyyii walitti qabee bakki itti barsiise bakki biraa hin jiru naannoo Tigraay malee kanarra darbee ajajaan kaabaa siidaa gootota Tigraay kan ijaare ture siidaa Hayilamaariyaam Ariyaa Shiree keessatti kan dhaabe raayyaa ittisa biyyaati ummata Tigraay gargaaraa ture mallaqa baafnee ijaarre jedhan qondaalli olaanaa raayyaa ittisa biyyaa ummata eegaa ture kana keessa murni baay'ee xiqqoo taate raayyaa aantummaa qabu kana gane jechuudhaan dubbata wareera Ziyaad Barree kan itti injifanne guyyaa injifannoo kan kabajne Adawaas akkasuma garuu guyyaa gantummaa kabajnee hin beeknu giiftiin kee yoo siganu garuu yaadatamuu qaba kanaaf yaadannaa jedhan akka seenaa xuraawaan kun seenaa gurraachi kun akka hin dagatamneef kun seenaa qaanesaa Itoophiyaati jedhan waamicha eenyu eegale kan jedhuuf immoo mootummaan yeroo sana ture haaraa ture mootummaa tasgabbii hin qabne ture jeequmsa walitti bu'iinsa yeroo ture mootummaa sana tuffachuun mootummaa dadhabaadha waraana nuti hoogganaa ture jedhaniitti olola banan nuti boodara dirqamaan lolatti seenne jedhan gareen gantummaa kana raawwate waraana 250 akka qopheessan faranjootatti himee ture jedhan Fidal Marshal Biraanuu Juullaa humni gantuun kun buqqa'uu malee Itoophiyaan nagaa hin argattu jedhan qondaala Tigraay Magbiyaa Haayile jedhamus lola mu'ameef dhaadachaa jira jechuudhaan irra deddeebiin maqaa dhayan qaama duguugaa sanyii irratti raawwatte jettu faana gantummaa kan biraatti jechuudhaan siriira siyaasaa haaraa balaaleffatan Shaabiyaa waliin gamtaa uumuun daangaa cehuun farra heeraati
ummanni buqqeet qeexaa akka hin deebine jechuun faallaa heeraa faallaa waliigaltee Pirootooriyaa humna leenjisuun loltuu DDR bahe deebisuun farra Pirootooriyaati. Faannoo karoora fi rasaasa hidhachiisuun jeequmsa bobbaasuun farra Pirootooriyaati. Nuti osoo kana hundaa laallu waraanas seenuu hin feenu. Wanti amma dalagaa jiran miidhaa qaqqabsiisaa jira. Waraanni iyyoo dhalate immoo kana daran yeroo keessa kan qalbii bidu qalbii haa bituuf itti cal'ifne haa caalaluu fi irra deebiin akka ajaja kaabaa kan haleelamnu iyyoo ta'e of ittisuun keenya hin hafu. Waraanni nuti qofatti hambisuu hin dandeenye jedhan. Dhiyoo tana gama adda kaabaa wallootiin faannoo faana qindooftanii karoorfattanii hooggantoonni loltanii jirtu. Nuti callifneerra gaafatama qabna. Nuti mootummaadha. Qaceelloo hundaaf deebii hin kenninu. Guutee irraa gannaan garuu deebii kennuun hin dhiifnu. Nuti waraana hin kaafnu. Waraana hin feenu. Nagaa misooma faayidaa biyyoolessaa keenyaatti kan dhufetti garuu hin callifnu jedhan. Haasawa isaanii yoo goolaban Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa haasawa yaadannoo waggaa 5ffaa rukutamuu ajaja kaabaa jedhame irratti dubbataniin. Akkanatti garuu of bilisa godhanii afaan mi'aayanii dubbatuun kun waan isaan baasu itti fakkaata. Ummanni bakka jaamee jira homaan beekuu homaa arguu jechuu barbaadaniiti moo maal akka ta'e naaf hin galle. Dubbiin garuu Biraanuu Juullaa ana baay'inaan leeqifamnee of qulqulluu godhanii bakka jechuun mootummaa godhanii akka waan takka hin raawwannetti akka badii tokko hin dalanneetti bakka badii hunda gara waraana kaabaatti deebisanii of qulqulleessanii yoo dubbatan waa'ee nama ajaa'iba. Hagayyoomii kijibaa biyya bulchaan kan jedhuu fi jarumaaf dhiisaa gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis laayikii fi sheerii quxuquu hin dagatina. Odeeffannoon keenya itti aanu dhimma ulaa galaanaa irratti gaafii Jawaar Mohaammed gaafatameefitti ulaa galaanaa ni deeggartamoo hin deeggartu. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi moo argachuu hin qabdu gaafii jedhamee gaafatamee fi xiinxalaa siyaasaa fi hayyoon Oromoo Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa laayivii irratti deebii deebisee jira. Akka itti aanutti isiniif qindeessee jira. Karaan Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde sirriidha jettee amantaa? Bila Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun sirriidha nan deeggaras. Garuu wanti tokko sirrii waan ta'eef waan tokko waan barbaadde qofaaf itti milkoofta jechuun miti. Is it feasible? Ni danda'ama. Haala nama jiruun dhaabbii nama qabuun dhaabbii dinagdee, dhaabbii waraanaa, dhaabbii dippiloomaasii, dhaabbii hawaasummaa an amma keessa jiruun nan danda'aa. Fakkeenya koota haaraa yoon barbaade kootni haaraan naan maluu danda'a. Naan mala jedhee amanuu danda'a. Humna isaa humna ittiin bitachuu nan qaba. Baajata ilmaan kiyya afaan qabeetiin biraa bitadhaa keetu madaaluu danda'uu qabda jechuudha. Wanni an jechaa jiru gaafiin Itoophiyaan ulaa galaanaa har'a kan eegalame biyyiin kan eegalame miti kan turedha. Seenaa dheeraadha qaba. Itoophiyaan dantaa daldalaatiifis dantaa biraatiifis ulaa galaanaa argachuudhaaf irratti raawwatu. Kun garuu tarsiimoodhaan hoogganamuu qaba. Yeroo eeggate yeroon gaafa humnaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Gaafa lolaan deemtu jira, gaafa malaan deemtu jira. Lolaan kan deemtu gaafa humni lolaa kee jabaa ta'e. Itoophiyaan yeroo baay'ee waa'ee baasii Jibuutiitti godhamu. Baasii qofaaf miti Itoophiyaan kan galaana diimaa irratti fi garuu hindi irratti kan hirmaachuu qabdu. Biyyoonni hedduun naannoo san dhufanii hirmaataa yeroo jiranitti Itoophiyaan qabaachuun even kama biyya kun neebii takka'u Abiyyi Ahmad irraa nagaanii galaana qabaachuun kana miidiyaalee hawaasaa gubbaatti odeeffamaa ture. Garuu waan tokko waan barbaadde kaasuu waa'ee ulaa galaanaa hedduu odeeffama. Garuu wanti Itoophiyaa ariifachiise dhagahame. Itoophiyaan waggaa 30 ol fudhateen galaana diimaa qabdee jirti. Galaana diimaa argachuuf garuu waggaa 30 isheen barbaachisu jedhe muummichi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribing godheen subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenyaa yaadoo qabatan gara koomantiitiin nuuf kennaa waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.